Viidiyoo guyyaa har'aa keessatti immoo appilikeeshinii bareedaa tokko laawuncharii kan isin akkaataa kompiitaraatti fayyadamuudhaaf kan isin gargaaru appilikeeshinii tokko isin barsiisa. Appilikeeshinii kana fayyadamuudhaaf yookiin appilikeeshinii kana buufachuudhaaf jalqaba gara telegiraamii keessanii ni dhuftu. Gara telegiraamii keessanii erga seentanii booddee gara mallattoo sarchii irratti dhufuudhaan maal gootu kiyyaa teek jettanii sarchii ni gootu jechuudha. Kiyya tek jettanii erga search gootanii booddee channel kiyya isiniif ni dhufa. Channel nama 6,900 ol qabudha. Sana booddee channel sana keessa erga seentanii maal gootu jalqaba channel sana join gochuu hin dagatina. Sababiin isaas appilikeeshinoota akkasii fi akkasumallee hojiiwwan online garaagaraa as jalaa waan argattaniif jecha channel sana join gochuu hin dagatina. Erga channel sana join gootanii booddee maaltu isiniif dhufa? Haala kanaatiin barreeffama kana argattu jechuudha. App bilbila keessan akka kompiitaritti fayyadamu isin dandeessisu kan jedhu bakka kanaan jira. Appilikeeshinii isaa buufachuudhaaf bakka kanaatti app link kan jedhu jira. Bakka kanaatti download kan jedhu kanarratti al tokko tuquudhaan open kan jedhu bakka kana jira. Isa tuqxanii gara Play Store isin geessa sana booddee appilikeeshinii kana buufachuu dandeessu jechuudha. Postii kana bakka kanaatti yoo dhabdan immoo yookiin barreeffama kana bakka kanaatti yoo dhabdan immoo maal gootu mallattoo search gubbaarratti dhufuudhaan maal gootu barreeffama kana ni barreessisu jechuudha. CPL kan jedhu bakka kana jira. Haala kanaatiin erga barreessanii booddee search gochuudhaan appilikeeshinii kana yookiin immoo barreeffama kana argachuu dandeessu. Ergan ani post godhee warri turtanii dhuftan jechuudha. Kana booddee appilikeeshinii kana erga buufattanii booddee install gochuudhaan open ni gootu. Sana booddee haala kanaatiin gara appilikeeshinii kanaatti isin seensisaa jechuudha. Appilikeeshinii kana erga bantanii booddee haala kanaatiin isiniif ni dhufa jechuudha. Permishinii garaagaraa isin gaafata. Fakkeenyaaf bakka kanatti kun lamaan permishinii kennamee jira kan koratti duraan gatiin banee jirudha. Kana booddee kaameraa alloo akkasiin goota yookiin immoo permishinii akkasiin kennitan isin gaafata. Alloo kan jedhu bakka kana tuquudhaan isa jalqaba jiru irratti ni filattu jechuudha. Isatti aanullee ammas maal gootu alloo gochaa hunda isaafuu alloo gootanii permishinii ni kennituuf jechuudha. Haala kanaan hundumaa irratti erga raayitii gootanii xumurtanii booddee continue kan jedhu bakka kanaan ni jira. Al tokko isarratti tuquudhaan gara fuulduraatti ni dabarsu. Sana booddee to access network device kan jedhu type your device name kan jedhu bakka kanarra jira. Waan barbaadan barreessuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf ani kiyyaa jedheen maqaa koon barreessa. Sana booddee erga sanaan gootanii booddee maal gootu den kan jedhu tuquudhaan gara fuulduraatti ni dabarsitu. Location disabled jedha. Location kiyya cufee waan hin jirudha. Kana booddee cancel kan jedhu kan nan filadha. Kana booddee kun akkuma argitan bilbilli keessan istaayilii kompiitaraatti yookiin bifa kompiitaraatti jijjiiramee jira jechuudha. Galagalchitanii illee bilbila keessan fayyadamuu ni dandeessu. Bilbila keessan yeroo galagalchitanis haala kanaatiin isiniif ni dhufa. Akkaataa kompiitaraatti waan barbaadan fayyadamuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf bakka kanatti this PC kan jedhu bakka kana jira. Kompiitararraas haala kanaatiin jira. Akkaataa barbaadanitti banachuu ni dandeessu. Bakka kanatti this PC kan jedhu ni jira. Kan barbaadan fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Kana jechuun akkaataa barbaadanitti akkaataa kompiitaraatti bilbila keessan fayyadamuu ni dandeessu. Kana booddee as jalatti immoo wantoota garaagaraa isiniif kaa'ee jira. Fakkeenyaaf phone kan jedhu bakka kana jira. Namaaf bilbiluu yoo barbaadan kanumaan seenuu ni dandeessu. Duubatti deebitanii sana booddee maaltu jira appilikeeshinoota bilbila keessan irra jiran ammoo baafachuudhaaf maal gootu bakka kanatti mallattoo windoo kan qabdu bakka kana jirti al tokko ishee irratti tuquudhaan appilikeeshinoota barbaadan bakka kanatti baafachuu ni dandeessu jechuudha. Kun akkuma argitan appilikeeshinoota hedduu jiru kan barbaadan bantanii open gootanii seenuu ni dandeessu. Seetingis bakka kanaatiin seenuu ni dandeessu. Seetingii wantoota sirreessuu barbaadan yoo qabaatan azilaatiin seentanii sirreessuu ni dandeessu. Akkasumallee recycling kan jedhu bakka kana jira. Wantoota isin diletii gootanii bakka kana isiniif ni kaa'a jechuudha. Yoo barbaadan immoo bakka kanaatti ishee kana tuquudhaan keessaa baatu. Bakka kanaas immoo xiyyi ni jirti. Akkaataa neetwoorkii akkaataa kompiitaraatti bakka kana isiniif ni kaa'a. Wantoota barbaadan bakka kanatti fayyadamuu ni dandeessu. Chaarjeriin keessan meeqa akka ta'e persentii meeqan akka irra jiru biltoosii bakka kanaan banachuu dandeessu. Silent fi general mode yookiin immoo silent fi normal modes bakka kanatti irra sirreeffachuu ni dandeessu. Akkaataa kompiitaraatti YouTube illee bakka kana isiniif taa'ee jira. Appilikeeshinoota barbaadan immoo bakka kana galchachuu ni dandeessu jechuudha. Appilikeeshinii barbaadan fidanii bakka kanatti akkuma kompiitaraatti pin gootanii bakka kana kaawwachuu ni dandeessu jechuudha. Appilikeeshinii bakka kana kaawwachuuf immoo maal gootu bakka kana dhuftu sana booddee appilikeeshinii kaawwachuu barbaadan ni filattu. Fakkeenyaaf give video kan jedhu bakka kana jira. Al tokko irratti gadi qabdanii teessu. Kana booddee create shortcut kan jedhu bakka kana jira.
kana booddee maal gootu bakka kana tuquudhaan dhuftu kun akkuma argitan gibi video kan jedhu bakka kanaaf taa'ee jira. Appilikeeshinii barbaadan bakka kana fuuldura baafattanii kaawwachuu dandeessu. Appilikeeshinii barbaadan immoo bakka kanaatiin seentanii fayyadamuu dandeessu. Miseejii ofiisaatiin bakka kana kaa'ee jira. Bilbila kana bilbiltan bakka kana kaa'ee jira. Chroomis bakka kana isiniif kaa'ee jira. Wanta barbaadan filachuu ni dandeessu jechuudha. Appilikeeshiniin kun pirimeemii isaa miti yookiin immoo piroo isaa miti. Piroo isaa yoo kan argu ta'es isiniif nan kaa'a dabalataan. Kanaaf haala kanaatiin akkaataa barbaadanitti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Bilbila keessan irratti akkaataa barbaadaniitiin akka kompiitaratti ajajachuu yookiin immoo akka kompiitaratti wanta barbaadan fayyadamuu ni dandeessu. Kan barbaadan keessa seentanii akkaataa kompiitaraatiin hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Haala kanaatiin hojjetachuu yookiin haala kanaatiin fayyadamuu ni dandeessu isiniin jedha. Viidiyoon kun yoo isinitti tole ta'e laayik gochuu hin dagatina. Viidiyootti anuurratti immoo waa'ee maalii akka isiniif hojjedhu yookiin bilbila keessanitti maal akka fayyadamuu barbaadan koomentii jalatti naaf barreessaa. Viidiyoo isaa isiniif hin hojjedha. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti immoo nagaan naaf tura. Warri maatii chaanala keenyaa hin taane immoo sabiskiraayib gochuun ammoo maatii chaanala keenyaa ta'aa isiniin jedha. Goodbye.